Ashama harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan nuti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kodha galata rabbi baga nagaa taatanii jecha oroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe commenti godhaa jechuudha sheerii godhaa jechuudha video gaafa ilaaltan sheerii godhaa like godhaa commenti godhaa bakka maali isinii warra sodaa malee unuun jajjabeessuun beektanii unu warra saba keessan jechuudha like godhaa subscribe godhaa dhugaa rabbi inna har'a igaa wanta ani qabadhee dhufe maayinni yoo jettanii har'a icciitii ayyuu guddaa qabadhee dhufe jechuudha icciitichis maayinni ayyuun keenya akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti nama reebuudhaan riikardii cabsitee jirti tokkoffaa taatee jirti jechuudha gidduu kana viidiyoo isheen gadhiistee baay'een keessan arguu dandeessu ingaddaa warra mana kiraa isheetti kennatan yaani iddoo kireeffattee jiraattu niitii sana intumtee jechuudha hayyuun keenya qabdee booksii ishee an beektu mitiire intumtee jechuudha hayyuun keenya waynee balaachoo jeenam እና dhugaa rabbii hayyuuni gorsinee nu agabu diddee እና kanaaf tumtee jirti nama akkuma YouTube irratti gadhiifame yoo argitanii jiraattanii warreen argine immoo deemaatii ilaalaa laayikii go'anii hojjettu እና wantichi diraamaa maa yaa'usa dhugaa miti silaa gaafa waltuman sana fidanii nu agarsiisu turanii yaa'u injiru diraamaadha bakka yaa'u nuti sirraa hojjenna jechuuf malee diraamaa akka ta'e nu galee jira inna dhugaa rabbii hayyuun keenya gootittiin keenya jagni keenya kana goote jechuudha meesin maal jettu meesin arabasmaa ani waan hin jedhu dhabe hayyus gorsee dadhabe garuu maali sodaa dhabeektu ani isheerratti viidiyoo hojjechuun isu viidiyoo isheerratti hojjedhaa darbeeni guyyaa tokko karaa irratti na argitee akka ani bareera akka na cafallaqne jechuu akkuma argitan funyaan illee irra jiru cafallaqama isumaayyuu akkani jedhan balleessinen jaa hayyuu keenya ani umaayyuu siin hin jenne ani bakka yaa'u si jajjabeessumaaf jeen malee ana maakeen dubbanne ishee ani innaat inna akkas fakkaata jechuudha dhugaa rabbii hayyuu keenya gobosii keenya jabaadha dibubisiin jenna viidiyoo ishee walii wajjin haa ilaallu jechuudha viidiyoo ishee walii wajjin haa ilaallu akkattiin jarjare hanga deebinaa deebisuttiin jarjare dhugaa rabbii isiniin jedha onnee ishee Alo yasu Ayo. oh esa gees Tufaan jira maa gommaa godhibda waltaa tufaan jira hin jeeni. Ay maal taate? maaltu sileensi saare hoolaa kana nyaatin taayitoo nyaadhu maalatti iyyita way Maal sikana jee markoon wani tufaan jira bakka. seegaan jira daafi kottu seegaan jira baajaaji kontiraata qabadhu kottu ni kafala ani sirraa hin kafala kottu Maal kafaltaan oo tufaan jira maallaqa maal kafaltaan wada masootaan bilee sufi maallaqa na kafalatte. ani gubadhe abboo amma kottu ay seegaara bari jadhee ganda keessa seegaara silaa mana seenu Yamattoon yamattoon mallaqa bishina. sirraa maariiffa kanas jabaatte ishi ati taragaaggaye hayyuu Na? taragaaggaye bakka hayyuu akkamatti tacaqacaqa laaqana nyaanne ta'ee qursii nyaanne ta'ee hin beeku maalatti iyyitama yeroo kudhannatti bilbiltaan yeroo kudhanoomin bilbile ganama irraa duratti bilbilee fi poostaa ga'e naan jee erga poostaa ga'e saa meeqa jedheen isa eegaa jira illola hoo laaqana nyaatiin taa'ee hoteela nyaatu yaa surra koon isaa maal seetan gaafa garaan isaa beela'u illola ol jedhee lola anatu nyaata ta'aa fire way amma dhufuuta niin gaafadhan doom aarii kanaayyuu nan qaba aarii aanin itti dubbadha baga na aarseeyyu dura nagaan dubbisuun edaayyu natiyya naallolaa immoo yamaxaano hin jee amaariffata nama bareemmoo amma laala way yaa dhufee gineetii sanatti fakkaate baajaaji sun kinoo dhaabsisee laala achumatti kafala laala akka ani hin argineef asin jira yaasu Ilmaan waan nagaan si dubbisa jedheen bilbila maalatti iyyatanaan jettaan anamma sayidoo ani jaarsa kiyyaaf qoricha kan osoo hin kennin bagum ani nuti maraatee hafe osoo sayidootti kenne bar
qullaasaa nagatee bade jechuudha. Yalla bacha. yeroo hundumaa iyyaasu Ijjatee seegaa gaardiidha. waanuma ta'uufis Ishi maal Tumsisuu fidde. Na tumsisuuf natti Maal fidde. tumsisuu natti? Jaarsi akkootitti osoo qoricha san kenne maal ta'ayyume? Ayyume qoyta gogan. Ati rakkoo guddaa Assalamu alaikum. Hordofta. Hordofta tan kame. jedhe. Wayyo. Wayya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofta ayyutu. Naamatti kunoy. Ishi maal ma hayye maal ajante. Ati rakkoo guddaa narraa qabda. Ishi rakkoo maali? Tokko fayyaasu. Ani ilkaan kee cabse beeka. Ishi. Ilkaan kee cabeera. San waan dabre meedhi kan waan dabre kaasin baqa ilkaan cabe mitire. Ati Waan dabre kaasin ilkaan cabe. Lubbuun mata baatee mere ani hoose godhan jira basan dhumte waqa xumura jiran. wanfala kafaluu fire. Wanfala kafaluu fi qoricha sanatti fidde ani gaafa qoricha san fudhadhu laal yaasu mana bayto badi na godha. Ayyu. Gara affa